Pipia pipi pipi singege isega duve ayoni ya pipi pipia pipi pipi pip 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 awalcha pipi tiga awalcha pipi tiga wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh me shiri bayt ayya arra gammachu qabnaga gammachu ha Oromoon gammachuu qabdan share godhaa invite godhaadha walii daddabarsaadha wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh baganagayaan dhuftan ha hanga share gootanii waliin geeysaniga dubbachuun hin jiru la ha dhingadda waamicha goone dubbiin dhuftee hunoo wal geeyse ha wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mee eeysa jirtan ha ani dubbi druman durse dubbachu egale wanni pipi gosa wanni pipi yisiisa marata fi maratu hunda maallaqaan bitanii wanni isaan yisiisaniif kan diraaga obaasanii kan farsho obaasanii taan gartee maallaqa jala kaanii tajaarsan qabne jaarsatti godhanii wanni isaan yisiisaniif jarri gartee khutuuf deemaa guyyaa sheekka abbutaa isiniinju way ya sheekha kuno namichi malle angorra jira way maarreen angorra jira ha ibo jettaniite asii boohuu turtanii amma gaa dubbiin deemte gaafa sheekka abbutaa kophaa asirraa taa'ee iyyee way distii nabiyyi shuumuun okkoteen bishaan fixatte way yaa bu'usa bonurraa usati maal taate nutuu khara khemma khamu jirra sa sheekha ati maal taate amma bilisummaa tana daddamaa jirra sheekha nur aboona michi khut way dubbiin kutte gaafa jennu san mucaan kun joolleedha maa kana hodhata namittiitu warra qaallichaatu beeyta wanni isaa hangan takkaa beeyta wanni isaa hangan takka jaartiin akkana wallaaltee mataa loltee mee wooma qaban nama kaanii kaayi jetteen si gale in tuffatin jeen summi tufaa kanumaas si ulfeeysaa si gale warri tuffattanii maal fiddan way waa takka keeysa jirtan way maarree keeysa jirtan jee si gale ha arraba akka seenan dhabanii si gale akka sheeyxaana nabe arketti kuunas fiiga kuunichi fiiga way marroja way mitirkisho ja he bakka amma bar meel memma farse bula guutu jala ya alala arraba male sigale arraba male yaadan qaban mootummaan keenya kana godhuu deeman hin jirtu mootummaan keenya kana jijjiiruu deeman hin jirtu he summi tufa jeen dhuguma hin tufatin jeen laal xiqqa jetteen tufatin jeen summi tufa kanumaas ulfeeysa dhala gabbattuu feete badhiiruma xiqqaa kanaatu gangalchee xifitti godhaan garre hin tuffatini jeen summi tufa kanumaas ulfeeysa osumatti riinu kunu asiin geenye jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin warri obsaan nu jala teeysan warri obsaan wal dhageeyfan warri gartee hijibni gartee akkasitti tuulame sun isinin sobin obsaan gartee saba kanaaf sagalee ta'u turtan gammachuun teeysan fagoo miti naa qabaddu ati dheeraan fedhe bakkatti dhaabbatu qaba dheeraan fedhe sigale jabaan fedhe xumuro qaba mootummaan fedhe kana gartee mootummaa gatiin qabne mootu wa alaykum salaam wa rahmatullahi leenca khiyya bagana gaan dhufte ay tiim qabaricho jenne warra gartee dukkana keessa waliin qabsaa'u tur ha wa alaykum salaam hundi keeysanuu bagana gaan dhuftan ha warra gartee obsitanii de khaareedhaanis faayidaa sabaan gurgurin kondominiyeemini faayidaa sabaan gurgurin nigaha lakkii oromoon numa bilisoomtii jettanii tetteeysan bilisummaan fagoon jirtu bilisummaan fagoon jirtu share godha invite godha waliin gaggayaadha sheeyni keeysan arra ajenda turban kanaatii fi khafuul duraa qabatee dhufe
Siyaasa marshii duwwaan qabdu jenne nuti waan dura dalagamu taa'u isinii himna yeroo hunda. Dhiingaddaan isinii himee ture dubbii hayyoota baatii torbaan lama mokkana dura. Ammas geesse tatti aantuun himaa jechuun maas inshaallahu ta'ala. Isin maal gootan invite sheeni dhufe abbaan dubbii dhugaa dhufe jettaniiti laal. Kau gootanii warra rafe hunda hirriibaa kaaftanii. Warra rafe hunda hirriibaa kaaftanii as fiddanii jechuudha. Mooraan PP maal keessa jirti? Mooraan qabsaa'otaa maal keessa jirti? Mooraan hayyootaa hoo maal keessa jirti? Tajettu waliin laallaa jechuudha. Amma gara sagantaa kiyyattiin seena irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Baga nagaan dhuftan xiqqaa guddaan keessan hundinuu ilmaan Oromootaa kanneen salaamtaa kanan jenne yooyya isinin jenne jira. Hundi keechanuu welcome any uniform dhalan jenne dhiiran jenne maraatan jenne maraatun jenne qallan jenne furdan jenne hundi keessanuu ilmaan Oromoo hundinuu kawwaboo deeggartan ka gartee kaafaa'oo deeggartan kamaarrii deeggartan even ka badhaadhina dhugaa deeggartan sheexaanticha osoo hin taane badhaadhina dhugaa beek sagantaan isaa baay'ee bareeddi sigalee. Badhaadhinni dhugaa sagantaan isaa baay'ee bareeddi sheexaantichaatu gartee fuudhee daaraan warkaa godhe malee sagantaan badhaadhinaa bar ajaa'iba bar yoo dubbiftan ajaa'iba gootanii. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan dhuftanii soo hundi keessanuu welcome isiniin jenne. Duraan dursuudhaan haala yeroo jetti haala yeroo arratti eeysaa kaane eeysa geenye eeysa deemu jirra hajenne ilaalu qabna sigale. Akkuma beekamu dheengadda nama muraasaan asirraa iyyuu turre. Namni muraasni sun ummata keenya dammeeyse hayyoota keenyarra dhiibbaa uume. Arra sadarkaa hayyoonni keenya kadheengadda arrabni mucucaatee waliin bu'an. Kadheen gadda gamanaan deemna gamanaan sabni kun fayyadama irra waliin bu'an dhaabbatanii waliin bu'uun teenya edaa wal dura dhaabbachuun keenya saba keenyarra gabrummaa dheereessiti malee saba keenya du'aaf saaxilti malee saba keenya gudeedamuuf saaxilti malee saba keenyaaf gartee faayidaan isiin qabdu hin jirtu jedhanii walii galanii keeysoodhaan wal sukkuumanii ka waliin muufate hunda karraamaayyii halgadda walitti araarsinee jechuudha. Abbaa isaatii fi ilma baqqalaa fi jawwees halgadda xumuramtee jechuudha dubbiin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sigale. Bakka qaawni nuun seenu bakka qilleensi seenuun hundaa'u cuccufachuu jirra. Sigale. Amma kun ani isinii himeetiin jira kun miilli rukutamee jira. Sirni kun sirna miilli rukutame kara dhaquun qabu Oromoon jarjaruun qabu. Ifiifuu akka inni fittin jarjarre isumaa kararra keenye sheexaanticha akka nuti osoon nuti qophoyne nu harkaan kunne. Wayyaaneen bar osoon nuti qophaawin. Osoon nuti eegin kuttee bar. Kunis osoon nuti eegin kutuu deemaa jechuudha. Sigale. Mootummaan kun dhumatee amma abiyyi booda maaltu dhufu hoggee hayyoonni jiru kana maraataa fi maraattuu ati qofluun malchiisa sigale. Wanni kun si fakkaachuu dhabuun malchiisa. Namni garuu dhiirti bakkatti kuftu amma namni booskii beeku tokko bara hoggii ati utaalcha ati utaalturra bakka ati itti kuftu beekaa bara. Bakka si dhayee si kuffisu. Bakka si dhayee si gaggabsu beekaa bara. Warri siyaasaa akkasi. Laalaniiti amma already bakka inni itti kufu beekan. Anaa fi ati gartee amma hay mootummaan gorra jiru kana kufa maarrumaa kufa jechuu malchiisa sigale. Maaliif nutti fakkaatu haa? Nuti already qeyroo karaa cuftee woy jettee maarruu waraana bibbibim godhee sigale kana eeynaa jechuu. Mootummaan tokko kufe jechuun dursa siyaasaan isaa fudhatama dhabdi jechuu. Abiyyi majaartiin isaa ta halkan huccuu hiikkattee wajjiraftu isa namantu. Waan inni haasawu waan inni dubbatu hunda namni ilma namaa dhiisi haadha manarra wanni namatti aanaa way jirti
والله بالله ربي نسي خد جارتي نساء سنة من تونك جبدان رأس جدي game is over جتو موتومان تكو أمانا مماد أبنان سيا أنغو قدي سوميتي موتومان تكو خوفي موتومان تكو فرطمد أبي موتومان تكو غرتي حازا والعشيشية تهي خنجأمو سياسان تي خفنان سياسان تي فرطمد أبنان هواسني أتي واتيمتو سرّا فرطشو أبنان أتي خفت جامتا chaansiin takkittiin amma dura mootummaan miila sadii qabaan isiniin jedhe diinagdee sigale siyaasa waraana sadeen kana qaba abiyyi miilli lamaan jalaa hutee waraanaan jira kanaa booda inni kadhufe hunda haga deemutti numa waraanaa jechuudha amma dubbiin kufaatii dubbiin isaa hoggi ummanni isa amanuu dhiise deemtee sirna waraanaa kana keessa seenu jirti jechuudha amma jeneraalonni siyaaraa wajjin harkisanii maaltu deemaa jira maaliif ummata keenya fitna maaliif ummata keenya gudeechifna aangoo nama tokkoo tiisuudhaa fi ummata keenya ficcisiifnaa jechuu eegalanii jechuudha sigale dubbiin sigale rakkum ittuma deemaa jirti mootummaan tokko muka guddaa dalaal muka guddaa arraas woomarraa fottoysita boruus woomarraa fottoysita qottoodhaan osuma juu qilleensi tokko dhufee hucciisaan siin je qilleensi sun ozoon hin dhufne qophaa'uu qabna jechaa jira hayyoonni keenya that's why we talking about it kana wanni nuti dubbachaa jirru dheengadda bakka odaan irraa jige odaa bakka wayyaaneen irraa jige odaa dhaabuu dadhabeeti hayyoonni keenya hadaa dhaabanii jechuudha hadaa santu arra gartee waan adda addaa makatee ummata keenya fixaa jira jechuudha arra hadaan sun akkan dhaabbanne bakka hadaa kanarraa buqqifne odaa dhaabuu sigale sirni ammarraa eegalee warra siyaasaa namaniniin siin jechuu jira abbaan fedhe yoo aangoo qabate arratti itti qophaawamuu qaba sirni arratti gartee ollaa wajji kami jiraan oromoo walii wajji kami jiraata sigale keeysoon keenya kami qulqullaa'u oromoon guruupiin takka dhuftee gartee akka namichi kun gandummaadhaan isaa jimmaa maarree ta'e isaa miixirqishoo miilliyyoo ta'e bar ilma maarreetichi geeysee irra duulan akkan jedhamne sigale namni amantiin akka waliin qoonne amma wanni aadaa ta'e tokko garree islaamni Itoophiyaan bulchu miixirqishoon Itoophiyaan bulchu siin jedhan maal islaamni lammii biyya saniitiimi ammarra walii galamuu qabaa jechuudha sigale namni islaama keessa jaawar maqaan isaa jaawar Muhammad aangoon qabatu miixirqishoo hay eenyuje kunundi ammarraa eegalamee irra walii galamuu qabaa jechuudha hayyoonni keenya kanarra dalagu qaban abiyyi ifiin ifirra duulu jira nama ifiin if dhawurra duuluun hin barbaachisu irrumaan deebee jecha kana abiyyi mootummaa ifiin if ajjeesu jiru mootummaa hayyuu ari'ee harree aangotti hiru mootummaa nama gartee sabanati naajuu hidhee hattu aangorra guuru mootummaa nama saban ajjeesinaa jee'u aangorraa kaasee gara jabeeyyii aangorra naqaajee karoora baasu mana ajaja gakkennu sigale taayyee waan jedha geeysanimi eenyuutu oromoo rifanne eenyu saba kana jiidhan qabneen oromiyaarra kaajeeti karoora gaddabarsee sigale warra dhiiga namaa dhuguu ture akka awwaluu abdiisan fa'a akka araarsaa mardaasaa fa'a amma isin quba qabdanii oromiyaa kumaandi poostiin bulchuudhaaf murteessanii jiranii jechuudha kumaandi poostii sana eenyu ajaja araarsaa mardaasaatii fi fiqaadu tasammaa ajajaa jechuudha isaan akka ajaja murteessanii jiranii jechuudha warra dhiini namaa warra ilmi namaa kun namatti hin fakkaanne warra dhiiga namaa dhuguu sheexaantichaa wajji dhiiga namaa adda fudhatanii dhuguun isaan biratti qallaaliidha eenyu garaa jabaataan amma laafiqaadu kaangorraa kaasee fakkeeyseeti federaala keessa geeyse eeysa bulchisiisa komaandi poostii oromiyaa ajachisiisa jechuudha sigale amma kanaan murtaa'e dheengadda murteessanii jechuudha oromiyaan amma komaandi poostii jala galuuf deemti jechuudha Tigraay garuu
hangati waraana Tigraay kana firraa kara tokko qabnutti fannoo wajji mari'achuu qabna jedhanii murteessanii jechuun marii akkam lafarra dheereessuu qabna isaanii wajji mari'achuu qabna isaan dhageeffachuu qabna Oromiyaa ammoo command postiin bulchuu qabna waraana Tigraay fi Eertirarra fokus godhuu qabna jedhanii murteeffatanii adda kaanii jiranii jechuudha isin hin geenye nuti information keessa jiru sigale laalme Oromiyaa eenyuutu ajjeesaanii command postii eenyu garaatti itti jabaatan command postiin qophaa'isir naannoo Amaaraa garuu mariidhaan qabnaa ni mari'anna malee isaanitti deemuun hin barbaachisu je'anii murteessanii jechuudha sigale argite amma namoonni gariin Jaawar Maammadii fannoo wajji walte Jaawar fannoon osoo Abiyyi ta'uu baatte osoo Abiyyi ta'uu baatte akka waboo labsii yeroo paarlamaadhaan labsii shoorarkeessummaa jala galche fannoos shoorarkeessummaa jala galcha yaa ummata keenya dammaqa sigale ani sunumaaf hin fide information Oromiyaan command postiin akka bultu walii galamee jira command postii san namni ajaju Araarsaa Mardaasaatiif fi Fiqaaduu Tasammaati jechuudha gara jabeeyyii warroottan gara jabeeyyii naatoo takka malee dhiiga abbaa gadaa jilbibbachiisaa rashanaa jeesan naannoo Amaaraa garuu ni mari'anna ja'a marii fakkeessaa lafarra butaa hangata Tigraay tana karaa qabnuu jedhaniiti xiyyeeffannaan isaanii sheeyxaanticha amma ichitti ol deebitee jirti jechuudha asumaan gurra si calabu sigale asumaan gurra si calabu kana wanni nuti irra duulluun jirtu jechuudha hayyoonni keenya akkamma eegalame kanatti qophaa'u dhagaa dheengadda piippiin Jaawar Mahammad ganda maarree dhaqe ganda gumaa dhaqe ganda biitirqishoo dhaqe akka nama gartee osoon khaifiitiin mari'atin osoon keeysoo isaan qulqulleeyfatin osoon hayyoota asiituu ifiifuun jaaramin nama biroo jaareenuu fiduudhaaf Jaawar Mahammad ganda gumaa dhaqe jechuu turan arra deemaa piippii jala seenaa laala arra Profeesar Mahammadiitu diina arra Profeesar Bayyanaa Asoobaa diina arra Profeesar Iskeel Gabbisaa diina arra Dr. Itti'aanaa Haftee diina arra Profeesar Mahammad Xaayiroo diina isaaniin mari'achuu deema maaltu isin iyyisiise hay eega maritti amantan eega keeysoo teeysanuu isin dhagayanii hayyoonni keenya mee haa jennu isin dhageeyfataniiti keeysoo keenya qulqulleeyfannaa jedhanii kawallolees kawalitti mufatees walitti araarfatanii sigale tokkummaadhaan biyya isaanirratti sareen aangoorra dhayxetun akkamitti ummata keenya nyaachuu gudeechisu aangoo isiitiif jecha Abiyyi beekadhu saban qabu amantii isin qabu irrumaan sii deeba waan kana ilma Oromoo aangoorra jira maarree Oromoo bushti Abiyyi kaati kana jettuun hin fedhu jecha Oromoo juu kana waan isarra jibbu waan isarra tuffatun qabu Abiyyi uggeete Oromoo bira teeyseet jaayif keeysatti sigale amma bineensi jimaa quufee farshoo quufee asirraa walma Oromoo maarree juu kana haga inni aaru ati Oromoo isaan jechuu sigale mee ilma Oromoo aangorra jira Oromoo yoo mari'atte maaltu isa iyyisiisa namni saba kana jaaruu deemu namni saba kana jabeessuu deemu am forever hin jiraadhu saba kanaaf waan gaarii hayyoota gaarii jaarmaya gaarii diinagdee gaarii tokkummaa gaarii dabarsee darbuun qabaa jee yaadami sila ilmi sabaa tokko bar kasaba isaati yaadu kasaba isaatiif dhimmamu kasaba kagartee rakkoon saba isaa isa madeessitu karakkoon saba isaatti dhagayamtu sigale saba isaatiif maal dhiisa tokkummaa dhiisee dabraa jechuudha akka hayyoonni keenya jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu Taaddasaa Birruu
Oliiqaa Dinqil sigale Kumsaa Morodaa akka isaan tokkummaa nuu dhiisanii Jimmaa Abbaan Jifar akka isaan tokkummaa nuu dhiisanii isin tokko kutaan amantiin addaan hin qoodaminaa jedhanii sirna gadaa nuu kunuunsanii tokkummaa isaan irra nuu dhiisan san kunuunfachaa jirra saniin piipirraaf baraaraa jirra silaa tokkummaa abbaan isaanii nuu dhiise abbaan keenya nuu dhiise san osoo ilma keenya ka dhugaa ta'e osoo ilma sabatti amanu ta'e osoo ilma sabaaf jiraatu ta'e nama aangoof jiraatu yoon ta'in osoo ilma sabaa jiraatu ta'e tokkummaa saba keenyaa kana kunuunsaa jechuudha. Diina kee ta'u gosaan adda si baasa. Kun alaabar, kun nooleebar, kun anniyaabar, kun kuraa galaaniibar, kun miitirqishoobar. Mee harargu malaali bar harargee keessatti nama sharmuuxummaa godhee turre wayya nama gosaan Oromoo qooderra. Harargee keessa qaani gosaan wal qoodu. Ilma Oromoo taanaan obboleeyyaneeti. Harargeen saniin beekamti. Harargee sanii gosummaan adda qooda nama. Annama harargee himatu faa kana micha kana jala deemu. Rabbii keessanitti amana. Diinni guddaan harargee yoo jiraate sirna piipiiti. Abiyyi Ahmad. Gaafa gartee isaa fi lammaa fi caaltuun ichi dhaqan ummanni harargee akkasi gaafii gaafatu hijaatti qabatee jira. Waan keessa beenu isinii himu jirra yaabbuleeyyan kiyya. Rabbi sodaadha ummanni harargee. Yoon an ummata kanan caccabsin jeeti nama inni bira dubbatee jira. Sigale. Ichi ol deebi'ee harargee kam godhe? Diinagdee harargee kam godhe? Nama harargee dhiira hunda aangorraa dhiibee beera qofa aangorra guuree naa isin dhawate jechuu bar beera aangorra kaa'u jechuu. Sigale. Beera qofa aangorra guuree. Beera ol deeme oloofanii harkarra baasan. Saaset. Mee guyya tokko beera isaan aangorra guuran kana ka guyya tokko ummata harargee ka beelawe. Ka dheebote. Arra midhaan duraa gubataniiti harargeen dhumu jirti. Sigale. Mee wohume isaan sagalee ta'aniif mee sagalee takka. Eenyu Maamma Qophee tokkicha gaaf tokko sagalee ta'e malee paarlamaa keessatti. Baran guyyaa wajjin qabadhee taa'u jira bara. Mee Maamma Qophee tokkicha sagalee ta'e malee mee guyyuma tokko nama dhimma harargee dubbatu. Nama diinagdee harargee kuftee harargeen je'ee dubbatu hoogganaa tokko naasimme. Sigale. Namni harargee himatu faan akkamiin sirna kana deeggaramee Rabbi sodaadhu. Mee afaan kamiin maarree keenya tujjaara keenya adeeroo tujjaarri yoo ta'e dantaasaatiif tujjaara. Sabni keenya akkam keessa jira? Ummanni keenya bal'aan akkam keessa jira? Hirmaannaa siyaasaa keessatti harargeen eessa jirti? Mee maalirra dhaabbatteeti bilziqinnaa deeggarta naa himi? Sigale. Maalirra dhaabbattee Jawaar Mohaammed arrabsitame? Mee naa himime? Waanuma Abiyyi sii godhee Jawaar si godhe naa himime? Qeyroo maarree ficcisiisa? Qeyroon bar wanni dhumtee bar sirna jijjiirtee bar Jawaar nama sirna jijjiiree. Jijjiiramni dhufee bar ni butame malee. Jijjiirama butame kana kararra deebifnaa jechaa jira. Sigale. Namni keellaa sirra dhaabe osoo jimuma qofa kan gurguramne godhee nu dhiisee hoo keellaa irra dhaabe maas. Aawwadaay dur warqii fakkaatu arra mangallaa hudduu harree dhaltee fakkaatti sigale. Wali daakamte, wali jiide. Namni jimaa duratti fidatee midhaan bitatee ilmaanii galu arra qaraxatti harkaa fixan keellaa gandatti kaaniifi mee maal harargee godhe warshaa tokko achi jimaa balleeyseeti warshaa farshoo dhaabaa miish mallis olii tanatti sigale
mee namnummaan Harargee wahuma atirra dhaabbattee waan kana deeggartu sigale islaama maarree godhe islaamni qabsoo isaatiin adeero islaamni qabsoo isaatiin kanaan goor salaata amma salaatu kana salaatu dande qabsaaweeti islaama sanuu madditi diina islaama oromiyaa tana guutu Harargee baratan deemanii Harargee san ajjeesuun madda islaamaa guggoysuu jechuudha Baalerraa Jimmarraa Wallorraa Wallaggarraa Harargee dhaqanii qaraanii sigale Harargee dhaqanii qaraanii Harargeen sun har'a ilma biyya birootii qaariyaa baasuu dhiisi ilma isaa qaraasisuu ni dandeessi sigale ilma isaa qaraasisuu ni dandeessi diina keessistamaana asii masgiida si heddummeeysaa achi madda diin islaam goggoysaa jechuudha sigale namni Harargeefaan laal sirna kana nu caalaan beeyta waan kana nuu tooroof irraa tolche namni Abiyyi Oromootti aansee jibbu yoo jiraate Oromoo lubburraa jibba waan Oromoo jaamtu itti fayyadamuu fi afaan Oromoo haasawu malee Oromoo waan jaamu lubburraa jibba itti aansee namni inni jibbu Harargeedha ummata likkiitti hime ummata ati nugusa ta'uu deemtaa fuula isaa dura taa'ee jeeni ija dire yoo jiraate Harargeedha hoogganaa ummata ifii bulchutti ijaa qabatu qaallicha darsa kana qofa Rabbiin agarsiisee ummanni waan fedhe siin jaa ati gabra ummataati bar yoo hoogganaa taate amma hayyoota keenya kana laali miidiyaan dhiibbaarra goone tokkummaa isaanii uumuu jirra maaliif gabra keenyaa jechuu gabra ummataati jechuu hoogganaa jechuu sigale ummata fi dhageeffachuu qaba ummata keessatti iflaalu qaba ummanni maal kana hoolaa yooniif ummanni gaafii gaafate akkami gaafii na gaafatan jee biyya guutuu mana hidhaa naqe Harargeen guutuu mana hidhaa jirti sigale mee namicha kana malee jira namni immoo hiriira bahee ilma keenya nuti bashoo miti ilma keenya nyaannu nuti adurree miti jee khara hiriira bahee Harargee beekadhu bar waan kasaanii ta keenya janii gaafii gaafatan malee amba gaafii gaafatanii bar irra qabsaawan malee sila sigale khuntiiqii keessa galeeti Harargee dhukkee godhu jira jechuudha amma waan daldaltoonni wanni khasaaree takka faana sirraa maarree abbichuu jettu tan laalina laal wanni kun PPs nu caalaan beektu gaafa isiin PP dura dhaabbattu nuti PP deeggaruu turre gadhaamne jechuudha deeggaruu ozoon hin taane bu'uureessitoota jaamna nuti warra dhaabe ozoo deeggartoota ozoon hin taane bu'uureessitoota PP jirre xafaaxafnee dhaabne tanaaf humna sii beeyna hoggi isiin du'uu deemtus tanaaf saba gabbaanee wanti du'uuf deemte wanni nuti gadhaamne saba kiyya qophaa'e wanni siin jechaa jirruuf tana tun PPs keessan beeytu wanni mba PP jala wariyaatu sigale Piipilleen isiin beeytu isaanilleen PP keessan beekan warra dheengadda gartee Abiyyi nama abbaasaa jeese jee qaallichi gowwaan dheeraan keenya Harargee sun faan Abiyyi nama abbaasaa jeese jee nama viidiyoon isaa lafa jirtu irraa murree nama Abiyyi geesseen beekan viidiyoo san biraa qaba osoo carraa harkatee foon isaa nyaata sigale kanneen amma PPtu kanneen amana jettaniitis yaadina soo amma wanni itti fedha warra gartee maraataa faa asirraa maraataa xashtee faa jecha Jaawar Mohammad irra duulu kan adeero maraataa fi ni hidhatan malee maddii dhaabbatanii namarratti hin duulan maddii dhaabbatanii ani isinii hime qabsoon arsiin keessan jirre salaata faatiyaan qabni salaanni faatiyaan qabni ni qeebalama kutaa tokko if keessaa dhiibde arsii if keessaa dhiibde Wallo if keessaa dhiibde Wallagga if keessaa dhiibde bilisummaan ati fiddu hin jirtu salaata faatiyaan qabni haza wassalaam sigale arsii keessa bar nama PP jecha lubbuu baasuu jira akka jaala kiyyaa tokko faa halkanii guyyaa asirraa bichuu juu tokko hin garree
bar arsiidha suni hoggi ati arsii guutuu wali qabdee abiyyi jecha arrabsitu summaal siinja arsiidha sigale laal hoggi gartee bombiis fittin dhoosina suuta laallachaa laal hoggi mirqaannee inni beena wal beena beeta amala keenya kana wal beena hoggi mirqaannees qiyaama qabnaa jechuudha soo saniifuu kana hunda wanni keessa isinii deeme rakkoo sirnichi wallaalaa kun uume jechuudha rakkoo kana xumuratti gochuufi hayyoonni keenya arra walii galee jechuudha rakkoo harargeen itti miskiinamti rakkoo harargeen itti gosummaa wal diidi rakkoo oromiyaan guutuun itti gartee gandummaa wal diidi rakkoo tana xumura goona jedhanii hayyoonni keenya lafaa kanii engaddammoo diinaa wajji mari'atanii jiran arrammoo walii wajji kamiin mari'atanii jedhanii duulli banamu jira jechuudha mee arkitanii sigale jaawar gaafa kophaa deemu kopha deema hayyoonni oromoo tokko biran jiru mararaan biran jiru iskeel biran jiru baqqalaa garbaa biran jiru maarre asumarraa dheengadduma jechuun turre wanni tun arrammoo baqqalaanii dhufe mararaanii dhufe iskeelii dhufe itti aanaanii dhufe maa dhuftanii namni rakkoo sabaatis dubbachuu beeku namni furmaataa sabaa kennuu beeku abiyyi malee hin jiru isin maaltu isiniin ga'e maa dhuftanii ish sigale hay adeero bar jarri kun jarri gaafa dheengaddaa Itoophiyaa irratti wal gahisu Sibahat Naggaa raakaanu Sibahat Naggaa jechuun bar nama wayyaanee sanjaaree TPLF arra naannoo isii murattee boonu jirtu tana uume nama biitti sunniin qaba jettu lidatu ayyaaloo jechuun bar nama siyaasaa biyya sanii keessatti dhugaa bar namoota gabaabdutti maanaan ayatoota kana namni biitti sunniin qaba jettu hayyuu biitti sunniin qaba jettu wal ga'ee bar sigale ati gowwaa biitti sunniin qaba jettu wali qabattee taa'u jirta sigale gowwaa biitti sunniin qaba jettu wali qabattee hayyuu biitti tunniin qaba jettu akkami wal ga'anii hay hayyuun wal ga'e gowwaan xeetu wal ga'e ajjeesuu gudeechisu jira hatu jira hayyuu wal ga'e kana gowwaa kana ummata irraa dhaabsisuuf mirgan qabu ummata isaa dandeettii isaatiin tajaajiluuf mirgan qabu sigale mirgan qabu haya dheengadda diina oromooti hojii mari'atanii arrahoo hayyoota waliin dhufe kanaa diina oromooti jaawarmaan makkaa qabsaawee aangorra isin baase faa diina oromooti iskeel gabbisaa faa diina oromooti Profeesar Mahammad Hassan faa diina oromooti hay yaada tokkoon biyya jaaramtu isa dhagee yaaduma piipii qofa nugusuma qofa gabbarraa sigale an dheengaddaan isinii hime amma durallee tuutte guyyuurra deebine hayyoonni keenyallee himaa jira Abiyyi Ahmad wanni inni sodaatu nama jaarame namni jaarame hayyoota jaarame dhiisi ummannummaanuu yoo jaarame hin gabroomu ummanni keenya ibbare ummanni sin dhagayu Jaawar Mahammad sin dhagayu ummanni Oromoo ummata Ameerikaa irraa ibbareeme ummanni Ameerikaa paartii meeqa qaba meenaayim ummanni Ameerikaa kun ka dimokiraatii qabu ka riippaabilikaana qabu ka tii paartii qabu ka giriin paartii qabu ka paartii meeqa hordofu kun humaan beeku jechuudha Oromoo qofaa waa beeka ibbarte Abiyyuma qofa hordofti jechuudha bakka Abiyyi hordofuun ibbaruudha bar mana barumsa bilziqinnaa tokko na jaabe
sigale ummanni keenya ibbare ummanni keenya sin dhagayu ummanni maal arkatee jaawar hin dhagayu meenaay mee ummanni maal arkatee ti taayyeen dhagayu mee ummanni maal arkatee marroon dhagayu gaafiisaa deebi'eefi daangaasaa kabajameefi diinaggeedhaan if danda'e barsiifateen nagaan galteefi qotateen nagaan oomishatee galfate mee maal gooteetii fi akka ummanni dhageenye goote meenaay bar ummanni kan sin dhageenye yoo raaha jiraate yoo ibidditti hin jiraanne yoo cinqii keeysan jiraanne ummanni dhugaadha ummanni keenya gaafiin isaa deebiteefi wanni inni gaafate deebiteefi daangaan isaa saraarrattee afaan isaati kunoo afaan federaalaa ta'eefi finfinneen magaalaa guddoo taate ummanni maal dhabeessi dhageeffataa jechuu dandeessa sila mee ummanni maal harkateeti mormitootan dhageeffanne mee maal gooteef mee naayim sigale mee maal gooteetii fi jaawar hin dhageeffan baro somma jaawar hiriira baaf falmadhaa jee ummanni ma bee falmata ummanni wanni sirraa harkate beela buqqaatii walqooduu faca'uu du'uu sigale o kana waan gooteefi gartee ummanni jaawar hin dhageeffanne kanaa kan si barbaaduuf ummanni ummanni kanaa kan si barbaaduuf ummanni keenya ibbare ummanni keenya ganaa warra diyaaspooraan dhageeffatu ummanni keenya maarreen dhageeffatu siinja mee ummanni wanni sin dhageeffanne wanni ummanni jaawar faan dhageeffanneef hayyoota kanan dhageeffanneef wanni woboon dhageeffanneef mee maal gooteef woboon amma mirga keetiin sii falmaa jechaa jira jaawarillee mirga keetiin sii falmaa jechaa jira hayaati maal gooteetiifi woborra bara amma woboo dhageeffachuu dhiisuudhaaf amma jaalmarroo dhageeffachuu dhiisuudhaaf ati bar jaalmarroorra wayyaa ta'uu qabda maaliif waraana jaarrachuun beeta mangistii ijaarrachuun kanaan osoo hin taane ummata tajaajiluudhaan oromoo waan hin qabne arkachuudhaan oromoo waan qabu dhabe moo waan duraan harkaa qabu dhabe moo sigale waan duraan harkaa qabu dhabe moo dabalata arkate qabsoo takka bar wanni qabsooytuuf tan qabdu jabeeyfatteeti dabalata arkachuufi bar mee maaluma sirraa harkateeti ummanni gartee nu dhageeffachuu didame ummanni keenya ibbare ummanni keenya maarree ta'e ummanni keenya miitirkishoo ta'e siin jedha maal harkate waay gaafitam deebiftee ummata dhageeffatte ajjeesuu hattuurra jaaruu buqqisuu kana jaalateetti nu dhageeffanne gibiraan gidirsuu sigale buusii milishaatiin buusii raayyaa ittisaatiin baasaa buusii adda addaatiin sigale kana sirraa gammadeeti ummanni nu dhageeffanne mee atummaan caljii iflaalime sigale viidiyoo matiyya tana keessatti iflaalime maaliif jecha ummanni nu dhageeffanne mee maal gooteetii fi ummanni nu dhageeffanne so ummanni 100% nu dhageeffata jechuudha ummanni 100% hayyoota kana dhageeffata jechuudha kai jennaan ka'uudha jechuudha sa'aatiin ka'uu gaafa geessee ni haasaa jechuudha hayyoonni no question gaafin hin jiru akkuma woboon sa'aatii dhayi jaan dhawee duuba deebi'ee ogijan duuba deebi'ee qophaa'ee taa'u jiru humnati jan fixadhu ifiifuu wali jirti maali jechaan humnati jan fixadha jee battalasaa qabatee enjoy godhee taa'u jiru kan guyyaa dhawuun isa barbaachifte amma torbaan lamaan dabre kana dhukkee godhu jiran sigale xaragu jira woboon sigale dhugaa hin seehin dhaadannoo isaan woboo tokkichaa dhawa bar dhibba isaanii jennee bar sigale sa'aatii loluun barbaachiftetti lolu sa'aatii riphisuun barbaachiftetti riphisuu sigale
sanirra namni tarsiimoon deemu jira jechuudha. Inni ki barbaadu akka gaafa duraa sanitti shanee miitirqishoo shallee milliyyoo jennee akka walirra duullu inni abbaa nagayaati dhufe addanu qaba. Amma dhiyuma tana bar teessaniif waliin dhageessan mee wal taanu koottaan jenne Abiyyi afaan isaatiin. Paartii jabaataa yaada uummadha yaadan qabdan akka nama ifi yaada qabu. Mee yaanni inni uummataan bulchuu jiru kan uummanni isaan fudhate kun yaaduma mal arku jiru kanaaf yaada abbaa gadaa rashan yaada hayyuu rashan yaada hacaaluu fa'aa ajjeesu. Sigalee yaanni inni Oromoo fide Oromoon kanaafi qabsaa'e kana fidachuuf qabsaa'e. Moohattuu akkasaa tan inni aangorra guurate wallaala akkasaa miliyeenara godhuuf qabsaa'e. Sigalee so kana hunda wanna keessa galchee uummanni keenya uf je'ee tufee jira jechuudha. Amma mooraa qabsaa'otaatii fi mooraa PP ilaali. Mooraa PP mardoon itti galtee jirti. Wacaa baay'ata jechuudha. Arrabaa baay'ata jechuudha. Jaawara arrabsuu, xiqqeessuu maal yaada yoon qabaanne kana jechuudha. Bakka taayyeen mismaara keessaa guuree kute qorqorroo qofaa goowu jira jechuudha. Gow. Tanaan mataa nama baqaisu jira jechuudha. Kan amma dheengadda walii qabanii paartuma isaanii qorachuu seenanii bootaayyeen sirri nuun jee dubbachaa ture keessaanillee nutti iyyaa ture maaliif hiitan jaaniin bartaayyee beeta mangistitti yaame Abiyyi waliin haasa'e fixatanii bar waan akkanaa tanaan uummata shawwaduu barbaadanii. Mee nama tokko hiitee ilmaan isaa bineensi jala facaaftee akkami waliin mari'atta? Waliin mari'achuudhaaf dirqama mana hidhaa geessu qabda. Bar lammaan nu wajji jira. Bar lammaanis amma gabba'uu ta'a. Qabadhu dubbiiti. Lammaanis amma gabba'uu ta'a. Dheengaddaan siin jee hayyoonni kun dhufuuf ta'a. Idduu tana dubbii ajaa'ibaa gabba'uu ta'a. Siin jeemi arra kunoo gabbaate. Uummanni Oromoo beekaaf wallaalaan qabaataaf dhabaan uummata keessattuu diyaaspooraan uummanni biyyaa sagalee ta'uu hin danda'u milishaa mana manatti irra ijaaranii jiran. Nuti warri sagalee ta'uu danda'u saba keenyaa sagalee ta'uun yeroon isaa amma jechuudha. Hayyoota keenya cinaa hiriirree waan isaan nu gaafatanii qabeenyaan yaadaan waa hundaan bira dhaabbachuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Ammaa booda hayyoonni keenya sirna ijaaranii sirna jala yaana malee namoota jala yaanu jechuudha. Sirna nuu ijaaru qaban. Kan amma dura dhabne sirna. Kan ittiin wal adaban, kan ittiin wal deeggaru, kan ittiin wal aangomsinu, kan ittiin aangorraa wal buufnu kana qabaachuu qabna jechuudha. Namni tokko yoo sirna hin qabaanne, hawaasni tokko yoo sirna hin qabaanne qabsoon isaa bakka hin geessu qabsoo kashlabbeeti. Saniifuu wanni itti qaallichi kun Oromoo tuffate. Saba guddaa kanatti tuffate. Hayyoota arra wal dhagee kana tokko tokkoon bituu ture. Inni usee diriirfatee taa'u ture jechuudha. Itti aanaan Jaawar irra duula, Henok Jaawar irra duula, Isqeel ifumaaf wal irra duuluu eegalee jechuudha hayyoon. Inni injooy godha iddoo. Bakka maal godha gana? Homorkiin isaa sirriitti dalagamte jechuudha. Homorkii tana jalaa balleessine jechuudha. Arra warra dheengadda dhagaa walirra darbuutu waliin dhagaa darbuu jira jechuudha. Kun Abiyyiif du'a jechuudha. Sirna kanaaf du'a jechuudha. Anaa fi atiis kan dheengadda dhagaa walirra darbinu arra dhagaa wajjin darbu. Dhagaa sanuggii darbine diina keenya irra darbu. Kallattii ilaalannee darbu. Akkanumatti ija guduunfannee darbu osoo hin taane.
cinaa dhaabbachuun amma hayyoota keenya irra dhiibbaa godhuun amma sigale jawweenis hayyoonni kunuunu gohagana hayyoota khaaniif maduubaan dalaysiisi malee namachi fuutee miidiyaa irratti affidde ammaasis hayyoota baay'iftee akka kanaa baay'iftee waliif fiduun qiyaamaan okeessitti ammaas kabiroo darsa keessa nutti hin barbaadin kanuma waliinuu galchila anaasiin jee kanuma waliinuu galchi so walgahiin amma dhufu jirti jechuudha qophaa'uu qabna share inviting isaan cinaa hamileedhaan commenting isaan cinaa dhaabbachuu qabna so wantoota akka dheengadda gaafa walgahii Itoophiyaa wajji goonu ganda keenya kana jaalalti waan jirtuuf waan akka dhungootii fi maal kun amma dura hawaasa keenyatti hin beekamne akka chirrattis waliin dhunganne asumaan dabarsinaa jechuudha so waan akkasiitis akka ajandaa PP nu jala ajandaa biyyaa dhungutti nu jala jijjiirre kanaas irraa ifeegaa deemuun if qulqulleessaa deemuun dabarte irraa barachaa deemuun sigale ammaa jechuu yeroo isaa sigale saniifu yoo wajji dhaabban yoo waliin dhaabbanni diina keenya dura dhaabbachuu dandeenya ilkeen tabakka takka jirtu waajine sigale ilkeen tabakka takka jirtu waajine naa beeytonni keenya gabra keenya gabri keessi dhageeffata Itoophiyaatti garuu faallaa sanii sigale Itoophiyaatti faallaa sanii ummataatu gabra mootummaati bar mootummaa jechuun gabra keetii bar siif filatee bar na tajaajili jettee aangorra keessi amma meelaa luggi abiyyi bar waan ichi geeffateef isaa beekaa jedhan sigale waan ichi geeffateef isaa maalinni mana isaatii biyyeetti sirna seeraa si geessa seeraa si buusa sigale seeraa si geessa seeraa si buusa jechuudha hay so saniifu hawaasa sirna qabu paartii sirna qabdu paartii seera qabdu kana uumuun yeroo hundaa'u anaa fi sirra jira jechuudha huggii kana uummanne gabra godhanna hayyoota keenya kana yoommoo kana uumuu baanne gabra nu godhatan akka arraa biyyi gabra nu godhatu jiru kana ka fedhe gudeechisee ka fedhe ajjeesisiisee sirnin jiru maaliin aangorraa buufta Ameerikaan bar maraataa Tiraampi kana sahandi dhaabsisuu dandeessi dhaabuu dandeessi aangorraa maaliif sirna qabdi hayyoonni isaanii caccabaniiti gartee bara dukkanaa san keessa maraataa akkanaa kana fa'aa aangodhu fajanii wallaala akkanaa kana aangodhu fajanii sigale wanta sirna jaaranii fi jechuudha arra nuti hayyoonni keenya daaraa taanii dhukkee taanii sirna kana nu jaaru qabanii jechuudha sirna akkasii ijaaru qabnaa jechuudha sirna akkasii yoo sirna qabaanne hayyoota keenya gabra godhanna yoo sirni hin jiraanne immoo gabra nu godhatanii jechuudha arra waan sirni hin jirreef abiyyi Oromoo gabra godhatee jechuudha sigale Oromoo gabra godhatee jechuudha sirni hin jiru so saniifu nuti hayyoonni keenya akka nu tajaajilaniif dirqamsiisuu qabna akka isaan tajaajiluuf osoo hin taane akka nu tajaajilaniif maaliif si guddifanne maaliif si barsiifanne maaliif si filanne gaafii irra dhiyeessuu qabna jechuudha amma qaallichi kun walgahii shayxaantichi kun hoggii walgahii qopheessuu nama gaafii isin gaafanne yoo paarlamaa dhaquu ka'e turbaan tokko dura gaafiin ergamtiif gaafii tana ana gaafatan tana nan gaafatin jee eksiitti godha jechuudha tamma Amaaraa fi Oromoo waliin buuftuufaa akka gaafatan kennaaf yoo maangoo gadhiifta maarree kunoo Amaarri kana jeeni mitirkushoon akkana faarsii bulaan kun tana oowwisaa jechuudha ajandaatti kennamaa barka isaan ergamaa sigale so kana hunda kan firraa eeguu dandeessu yoo sirna qabaatte maraataan fedhe yoo dhufellee biyya san sirnarra dhaabbatee hoogganuu danda'a jechuudha akkuma Tiraampi Ameerikaa hoogganuu jirutti sirnarra dhaabbatee sigale
Saniifuu sirna nu ijaaru ummanni keenya dammaqee sirna ijaarrachuu qabaa jechuudha. Hayyuu isa tajaajilu osoo hin taane hayyoota nu tajaajilu. Paartii isii tajaajilu osoo hin taane paartii nu tajaajiltu uummachuu qabna. Kana uummachuudhaaf dammaquu nu barbaachisa. Dammaynee hayyoota kana cinaa hiriirre gaafii qabnu gaafanne. Hayyoonni keenyaas nu dhageeffatanii huggii biyya bulchuu deemtu maraata bulchita, wallaala bulchita, miskiina bulchita, tujjaara bulchita. Sigale diriiraa qofan bulchitu jallaani keeti, kasi arrabsuus keeti, kasi mormuus keeti, kasi deeggaruus keeti, kasi dura dhaabbatus keeti. Sigale hayyoonni kana ifa amansiisanii qabsoo seenuu qabanii warra harka isaa dha'u qofa. Sigale amma wanni qaallichi kun itti khasaare warra harka isaa dha'u qofa wali qabate. Hayyoonni keenya nama isin dura dhaabbatus nama noo isiniin juus if cinaa qabaachuun dirqama jechuudha. Jalmarroon jawween hundi keenyaa sigale taayyeen hayyoonni keenya nama noo isiniin juu nama isin dura dhaabbatu nama yaada tokko yoo fiddan ay yaanni kun akkana miidha fida sigale ji'ee isin dura dhaabbatu. Wanni abiyyitti khasaare nama isaan noojuu hunda ifirraa yaasee. Hayyuun tokko yoo nama isaan noojuun dhageefan. Hayyuun tokko yoo anumaa beeka jee kutee namni tokko. Sigale amma isin fakkeenyaaf sagaleen teen dhagayamtuu jettanii asii yoo na barreessa lakkiini dhagayamtii jee yoon inni itti oofe. Mi'aana aniin kun amma nama isin gorsu ta'uun qaba. Nama ifiifuu gorfamu ta'uun qaba malee. Abiyyi bar ni beeloyne kanju lakkiin beeloyne badhaadhinni kanaan jiru jechuu jira bar. Memma namichi kun hoogganaa ta'uu ni malee rabbi sodaadhu. Sigale kana hunda hayyoonni keenya qaallicha kanarraa barachuu ummanni keenya illee dammaqu. Sigale ummanni keenya illee dammaquu qabdan. Waan jaawarjee sirri jechuun isinirra hin jiru laallachuu hangam takka nu fayyada, hangam takka Oromoo fayyada, tokkummaa keenyaaf injifannoo teenyaaf waan marroon jee laallachuu, waan Sheek Abbutaa jee, waan Taayyeen jee laallachuun dirqamaa jechuudha. Laalaa deemu isaan akka siyaasaa isaanii tolutti oofanii jechuudha. Naafi ati immoo akka sabaa tolutti, akka Oromiyaa tolutti oofuu qabnaa jechuudha. Yaa ummata keenya dammaqaa. Isinuma waywaan. Wanni itti gartee qaallichi kun kasaare tanaa jechuudha. Yoo sirna kanaa mi'aawaa kana jaarran wallaahi billaahi laa aangoon tun bar amma PP keessa nam tokko aangoo kudhan qaba. Silaa nam kudhanii taa'u qaba bar. Itti gaafatamtuu kilaastaraa fi maarree miitirkishoo baadiyyaa namni beeki. Isiin ammoo Finfinnee teessee takka Adaamaa teesseeti itti gaafatamtuu wayii taate Baalee ajajji silkiidhaan. Namni Baalee keessa dalagaa dhabee deemu jira beeki. Fakkeenyaan si hima. Sigale gaafa sirna jaaratte immoo ichumaayii dalagaa itti baafta malee. Amma namni biyya tanatti Minnesota keessa asumaa dalagaa harkata malee Washington DC dawwalanii asii gadina ajajanii. Maaliif sirna diriirfachuu qabnaa jechuudha. PP'n is over. PP'n kanaa booda duraanuu bu'uura uummataan qabdu. Warri amma walitti dhufuu deemu kun warra Oromoo keessa jaalala qabu. Warra sirnallee jijjiiree beeku. Warra saba kanaafillee qabsaa'ee beeku. Aabaa'oo keessattis, qeyroo keessattis. Warra saba kana biraa kireedita qabuutu hayyoonni walitti dhufe kun warra saba kanaaf dhimmamuu jechuudha. Marroo dirribaa faan warra haga ammaa lubbuu kennee gaara jiru jechuudha. Warra saba kana sabni kunniin qaba dhuha saba kanaatu walitti dhufuu deema jechuudha. Hasharri garuu PP'dha jechuudha. Hashar hoggii bar bishingaa tokko hoggii tumtu bar gumaa jalaa baaftu gumaa santu walitti dhufu girdee fi galabaan tachii ummata fixu jirtu tana jechuudha. Dhuha tanaa walitti dhufu jira jechuudha. Ummata safaaxaa walitti dhufu jira sitti hin fakkaatin.
ummata Oromoonni qaba jettu waliin dhufu jira jechuudha. Sigale ummata kana qaceelfachuu kararra deeffachuu gorfachuun anaaf sirra jirti jechuudha. Ummata bu'uura Oromoo keessa jaalatamu, saba keessa jaalatamu, saba keessa fudhatamu, saba keessa dhageettii qabu, saba keessatti illee hojjetee jijjiirama argisiisee sabni illee irraa amantii qabu. Warra kanaan tu waliin dhufuu deema jechuudha. Nama safaataan seen, taraa sawiin seen. Sigale. Warri immoo waan kana dura dhaabbachuu deemu warra saba fixu jiru, warra saba gudeedu jiru, warra saba buqqisu jiru, warra gartee daangarraa daangaa Oromoo fi Soomalee waliin naqu jiru, Oromoo fi Amaara jee waliin ifumaa jaaree waliin naqu jiru, warra gartee gibiraan Oromoo gidirsu jiru. Warra kanaatu warra kana dura dhaabbachuu deema jechuudha. Eenyu fi eenyu qotee bulumaa taaksan namicha buskanyaa kana dura dhaabbachuu deema gabaabdutti. Kabakka qaallichi bakka dha'uu beekaa, keenya kun dachii qotachuu malee bakka dha'uu beekaa. Akkas jechuu piipii fi hayyoonni keenya kun jarri bakka dhawan beekan, bakka itti siyaasaa gooliitti galchan beekan, akka isa godhan beekan, dandeettii isaa beekan. Sigale. Saniifuu warra kanaa wal dura dhaabbachuu deema waan ta'eef tapha ajaa'ibaa taphatamuu deema. Naafi ati garuu akka nuu ta'utti akka taphatamu. Maaliyaa nuu ta'u akka uffan. Sigale. Kara nuu ta'u akka deeggaru. Gooliin hisaabamtu akka nuu faayidaa qabdutti hisaabamu qabdii jechuudha. San godhuudhaaf ijaaramu, wal dhageeffachuu, wal jala deemu, sigale, wal kabaju santu barbaachisaa jechuudha. Amma nuti arraba nurraan barbaachisu. Warri arrabaa piipii qofa kana marrabsu. Nuti yaada qabna. Nuti bar ummata keenyaaf deebisuu deemna. Afaan Oromoo afaan federaalaa godhuu deemna. Sigale. Kanaati yaada gurgurachuu qabna nuti sigale. Waan diinagdee gartee wallaalaan kun balleesse kana diplomaasii wallaalaan kun balleesse kana uumuu deemna bar. Hariiroo ollaa wajjin inni balleesse kana uumuu deemna bar. Deebisnee fiksi godhu yaana bar. Ati yaada dubbattee gurgurattu qabda. Kun bar yaadan qabu. Mee maaliin si dura dhaabbata? Mee maal Oromoo godhee si dura dhaabbata? Mee maal Itoophiyaa godhe Oromoo dhiisii? Hin jirtu. Waan godhe malee waan godheef hin qabu. So nama yaada waan hin qabneefi nama arrabsuu faarsee bulaa adda addaa kana bitanii sigale kanaadaa kana dalagaa dhabe kanaadaa tana boqqolloo qotuu malee dalagaanis hedduun jirtu. Irra badaan faarsee bulaa kanaadaa beeka. Habiyyalarraa galu. Maaliif kanaadaa tana dalagaan hin jirtu sigale. Akka Ameerikaa kanaa miti. Ameerikaa sa'a 24 dalaguu dandeenya. Bakka tam dalagaan diaasporaa keessa hin jirre jeeti maqaa diaasporaatiin fuudhee biyya galchee kana ukhaya dura darbee kan duraan mana nyaachisu jiru kan amma jaawur irra gabbaasa, taayya irra gabbaasa, isqeel irra gabbaasa, milkeessa irra gabbaasa, hayyoota keenya irra gabbaasa jechuudha. Saniifu kanaadaa wallahi Suudii Arabiyaa irra jira dhugaan siima. Namni dalagatuma dalagataa garuu rakkoodha sigale. Saniifu awwanniin isin karadhu wanniin isin hinjuu obboleeyyan kiyya amma tubbillaa taate. Amma laa siyaasaan Oromoodhaa sigale. Dhugaan siima. Wanni namichi Jawaar jedhamu kun keessa dhufe. Haza wal qimam jaan arabni. Kulli shay'in min al-siyaasa jaan. السياسة من الكل توبة القرر يا برسيلي سياسة جنجل شوفيتي سياسة في شمرن جنجل شني واقعي سباز الله سياسة أنا جنجل شتي أسكبدي إتشكبدي أسكبدي فري هي سباب ده شمرة خناسني جنجل شتا ها الحرب من السري خنا ربني جون سني بيتني ها ها So siyaasa fi shamarri gangalchuutti haajamtii janamma gangalchuu jirra si'el. Gana firii keessa baafna. Gana firii keessa baafna. Amma toltee jirti. Amma isi wanni gootan
wal dhageeffachuu, wal jala yaa'uu, sheer wal jalaa godhuu, dhaamsa dabarsuu si galee kana malee warra arrabaatii miti nuti adeero maal taate nuti warra yaada sabaa uumuu deemu maal taate dura deemuu qabna piipuma sanuu as deebisuu qabna kottaa harri dhayitanii jirtu game is over jechuun qabda akkasiin isiniin jaa sheeyni baay'ee isin jaalataa baay'ee isin kabajaa sagantaatti aantu nanga walii jechaanuu kanuma sheer walii godha tanuma narraa guddifadha kun sheekka abbutaati nagaan naa jiraadha